Sirna gadaa keessatti dubartoonni kabajaa qabu. Soogiddi jireenya keessaa gara laafeeyyiin kan obsaan dacheetti fakkeeffaman jiruun namaa dubartiidhaan tola. Dubartoonni ji'a 9 garaatti sana booda harkaaf dugdatti baatanii guddisuuf jecha cabanii ilma namaa dachee kanarra jiru horanii ulfina kan itti godhan kabajaa guddaatu malaafi. Osoo akka har'aa safuun hin laafin Oromoon dubartiin jiruuf jireenya waan taateef manaan tolti jedha. Seera gadaa Oromoo keessatti ammoo dubartiin hojii humna ishee ol hojjechiisuun illee safuudha. Hojii dafqa ishee buufsisullee hin hojjechiisan jedhee dhugeeffata. Oromoon gaafa nagaan dhibee gaagaamni siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa mudatu ammoo caalmaatti kan miidhaman dubartoota. Shamarreen namaan gowwoomfamtee loojistikii waraana ABO shanee ta'uun osoo tajaajiltuu waraana mootummaan qabamtee kolleejii poolisii Oromiyaatti wiirtuu leenjii ogummaa fi poolisiitti leenjii fudhataa jirtu Alimaa Jamaal biyya waliin qabnu gareen osoo dhagaa itti darbachuu dhiisne wayyaa jetti. Alimaan akkuma hiriyoota ishee barattee ogummaa fayyaan hawaasa ishee tajaajiluu baattus dogoggora seenaa hojjechuu qaanfachaa dubbatti. Arsii osoo barataa jiru gaafa naasee kana xumura irratti eebbifama wayita jedhu keessumni kiyya sun inni dabballee ture. Waraana kana gargaarii jedheetiin itti na seense. Achiin maalaa gargaaruu jennaan waraana kana wanti itti gargaartu waan akka qorichaa maama geessaa fi bitiin akka kenninaan jedhe. Eeshii jedheenii bitee fi kenneef. Alimaan hubannoo siyaasaa dhabduus ogummaa barattu fayyadamtee hawaasa keessa dhokattee dawaa garaagaraa osoo deddeebistuu waraana mootummaan qabamte. Deebi'ee gaafa guyyaa lammaffaa ammoo ofii kiyyaa geesseef. Zuurii sadaffaa illee fideefii ture. Gaafa zuurii arfaffaa ammoo magaalatti na barbaadanii na qaban. Osoo hin beekin seenee hammeenya Oromoorra ga'u ergan arge immoo maqaa qabsoo Oromoon bahanii badii raawwachuun dogoggora ta'uu naaf galee jetti. Nama tokko qabanii maallaqa irraa fudhanii isaanis duras gurraan dhagaa tureeni nama fuudhan jedhaniitiin hammam nama fuudhan jedhee dhugaa naaf fakkaachuu dide. Badii Oromoorra ga'ee dhaga'uu dura ittiin beenne wanti isaan dalagaa turan sun baay'ee na gaddisiisaa ture. Waggoota dhiyoos maqaa qabsoo hidhannootiin safuun Oromoon dur dubartiif qabullee baduu yoon hubadhu gochan godheetti gaabbeen duuba deebisuun na dhibee jetti Alimaan. Wayita shamarra dubartii fuudhaniitiin wayita isiin jireenya ofii jireeffattu daldaltee isii jiraattu fuudhanii ajjeesu. Baay'ee seena'ee dubartii jechuun haadha obboleettidha. Safuu Oromoo baay'ee cabse waraanni kun baay'ee isaan gaddisiiseen. Wanti qaamolee hidhataniif hin galin immoo obboleessa ofii ajjeesaa waluma diina godhanii ilaaluu caalaa dogoggorri akka hin jirre naaf galee jetti. Innis Oromoodha, makalaakaan illee Oromoodha. Wayi diinni biroo iddoo kana jira, wayi daangarra ol dhabaa jirra. Yoo ilmaan abbaa tokko wal ajjeesteetiin wennu baatu baay'ee isaan gaddisiisan ofii kiyyaa seenaa keessaan baane keessa seeneen. Badii hojjedheetti gaabbeera kan jette shamarreen kun uummanni illee dhiifamaan yoo na ilaale yeroon koo namaaf ergamuun dabarse jireenya koo waan hir'ise anatu beekaa dhaloonni anarraa barachuun badiif osoo hin taane nagaaf hojjechuu qaba jechuun gaabbii ishee ibsite. Idmee kiyyarraa waggaa tokko qannase jechuudha. Jireenya kiyya kana keessatti gaafa hiriyoonni kiyya baratanii eebbifaman mana kana keessa jira jechuudha. Biyya kiyya biraa hafee jira na dhagama baay'ee isaan dhagaman maaliif amma isaan naasee kana eebbifaman ani yoo asii leenjii bahee jedhellee yookaan achi illee dafanii na baasuu dhabanii miti gaafsan baay'ee na dhagama. Waan dubbadhu sin dhabee bakka fuudhuu dhabee bakka seenaa mana hin jedhamne keessa maaliif ofii kiyya waggaa kiyyarraa idmee waggaa tokko qannase waan ta'eef hunduuyyoo osoo karaa nagaatiin galee harka nuu kennate fedha guddaa qabaaniin barbaadan. Osoon akka namaatti gorsa abbaa koo dhagaheera ta'ee ulfina dubartummaa koos dhabee badiin ija uummataa fuulduratti hin dhiyaadhu ture kan jette Alimaan qabsoo sabaa maqaa dhahachaa wal balleessuun Oromoo keessaa hafuu akka qabu dhaamti. Abbaan kee duraan na gorsaa ture maatiin kee ati tamaarii waan ta'eef siyaasarraa bilisa ta'ii naan jedhaa ture. Eeshi jedhee gaafa namni kun waan kana jedhee na dogongorseetiin dogongora keessa seenee gaafa qabamee to'annaa seeraa jala oolee jedhummoo wanti dhagaame sunni hundu baay'ee na seenesses ofiillee gosoota san geessuuf hin qabu ture. Warroonni achi hafee jedhallee wanti isaan dhaabuuf ilmaan abbaa tokko waan ta'eef ol beekee biyyi dhiigaan ijaaramtee as geetti kana abbootiin keenya asiin ga'e kana diiguu hin qabnu tokko taanee haa jiraannu barbaada.